haala ammaa keessa jirru hin jijjiirru taanaan kufaatiin keenya dhiyoodha jechuun Jaal Abdiin dubbate. Yeroo ammaa garichi uummata biratti tufamee gatamuurraa kan ka'e miirri hawaasaan jibbamuu hooggantootaa fi miseensotatti dhagahamaa akka jiru odeeffannoowwan garaagaraa bu'u irratti argama. Kanuma walqabatee Marroonis hattootaa fi saamtota haxaa'uudhaan yoo balleessine malee akka amma keessa jirru kanaan diigamuun keenya waan hin oolledha jechuun akka dubbatee dhagahameera. Kanaafis yeroo dhiyootti tarkaanfiin barsiisoo ta'an fudhatamuuf akka jiran kan kaasee yoo ta'u tarkaanfichis kan eegalu zoonii giddugalaarraa ta'uun baramee jira. Jaal Abdiin gama isaatiin raafama keessa galuudhaan hooggantootaa fi miseensota walitti qabee marii gochaa akka jiru barameera. Innis haala keessa jirru kana hin jijjiirru taanaan kufaatiin keenya dhihoodha jechuun miira abdii kutannaa keessa galee dubbachuusaa odeeffannoon keessoo bahee ni mul'isa. Marroonis anaa fi garee korraa tarkaanfichaa eegalaa sodaa jedhuun muddamuu keessa galuusaa odeeffannoon argannee ni mul'isa. Kanaaf yeroo kanatti muddamsaa olaanaan garicha keessatti uumamuudhaan raafamni hooggansaa hanga miseensotaatti jiraachuutu dhagahama. Kunis garicha iddoo lamatti qooduuf akka jiru dhimmichi itti dhiheenyaan warri beekan eeruu nuuf kennaniiru. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee asumaan golomnaa odeeffannoo wayitaawaa argachuuf yeroo maraa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu hordofaan affeerraa keenya galatooma.